saba Oromootiif qabsaa'aa ture yoon jee saba biraanii dabalata. Namni tokko dhufee ani waa'ee koo ani Daani'el nama tokko bira Asi gaafa dhaqofa qofa deebisi. Maqmaaksichatu maqmaaksaan deebi'aa yuundee isaan deebisaa jira. Maqmaaksatti hin jiru an si gaafadhe gaaffii si gaafadhe malee maqmaaksa kamitti hin jiraasa? Yoo maqmaaksa godhen. Macaafni An kasi gaafadhe waa alii dhaggeeffadhu. Macaafni qulqulluun addunyaadha fakkeenyaaf qoy. Eebbisa addunyaadha akka atis beektitti akka anis beekutti Oromoodhaaf qabsaa'ee Oromoodhaaf aarsaa guddaa kafalee Oromoodhaaf lafarra rarraafame jenneeti kanatti wanta jennu eebbisa addunyaa yookaan qabsaa'aa saba Oromooti yoo jenne saba biraanii dabalataayis hin jee. Fakkeenyaaf Yesuusumti mataan isaa guutummaa addunyaatiif yookiis immoo nama warra naxxamaniif waamicha godhee fi Ishi macaafa kanaaf amma ati ilaala osuma beektuun irraa goraa jirta. Yesuus Kiristoos fayyisaa saba Israa'el duuba kaafame Waaqayyo isa kaasee fayyisaa saba Israa'eliif Waaqayyo isa kaasee jaa fayyisaa saba Israa'eliif Waaqayyo isa kaasee jaa akka kutaa kanatti hin fudhatamoo hin diddaate akka macaafa bakka kanatti. Gaariidha. Seeratu jira biyya Israa'el sana keessa seera jira ture seera sana irra daddarbaatu baay'ate ituma waaqatti jiranii. Sirri moo sirrii miti sin jeebar wanni amma macaafni dubbatu kun sirriidha moo sirrii miti? Sirriidha maaliifi qobaatti saba Israa'eliin keessaa maaltu kutee hambisee saba Israa'eliin fayyisuudhaaf ka'eera eeyyee. Kanaafuu ati Oromoodhaa maaltu si laallataadha bar siin ergamne silaa Israa'eliif kaafame Waaqayyo Israa'eliif isa kaasee ati Oromoodhaa maaltu si laallataadha waa'ee Yesuus. Maaltu irraa dubbadhu siin jedhe. Ati maaliif fakkeenyaaf Yesuus siif ergameera naan jedhe na wajjin haasa'aa jira. Yesuus Kiristoos na keessaa na bukkee dhaabatee na wajjin haasa'aa. Ati immoo macaafa irratti gaafa biyya lafaa turu gaafa Israa'el irra turu sani Israa'el qofaaf Waaqayyo isa kaase jeeti amma deebi'ee sitti haasee an siif ergame siin jaa. Ani lafa dhibban beeka fakkeenyaaf ijoollummaa kooti kas hiriyaa dhugaa fakkeenyaaf. Okay, Yesuusin sobee jalqaba gaafa gartee Yesuus saba Israa'eliif isaan kaafamee jiru macaafni sobee bakka. Situ sobee biyya Israa'el qofaadhaaf ta'ee jedhu. Macaafa sobee waan macaafa irraa si gaafachaa jira. Macaafa naa sobee isatti sobee macaafa irraa si gaafachaa jira malee macaafa ala si gaafachaa jira. Ni sobee lafa dhibbarraa guutummaa addunyaatiif ergamee jedha. Yesuus immoo akkana amma Yesuus dhibban beeka ijoollummaa kooti kaasee akkana wajjin jiru akkana keessatti akkanaaf ergame dhibban beekati immoo kara deemaa. Alaala dhaabattee akkasnaan jetta macaafni qulqulluun immoo kanaafuu macaafatti namantu macaafatti namantu jira. Daani'el macaafatti namantu jechuudha. Ati macaafatti namantu jechuudha bakka. Kanaaf macaafa keetti namantu macaafa kee dhugoomsaan jirtu. Macaafa keetti namani gurba. Ani macaafa Ali. Itti namantu? Daani'el takka dhukaasu. Muut qabadhu isa immoo nama macaafa qabu nama macaafatti amanu wajjin haasawa. Ishimut qabat. Ani ati macaafatti nama nuti dhageessanii jirte jechuudha. Galatoomi. Baga macaafa qaatti. Daani'el. Abeet. Jirtu akkam? Galata gooftaa jirtu? Jira alhamdulillah. Maal jette ani wajjin haasa'uu fadhaa jettee kanatti ante dubbachaa turte jalatti? Ini haasaa keessan sirriitti hubachaa ture. Yoo haalli ittiin haasofte yeroo baay'ee kanaan dhufa haalli ittiin haasoftu baay'ee natti tottole kan maal si dhukaasuu barbaade jechuun nama akka haasoof nama dhaggeeffata yeroo nama laata gaaffii sana irratti immoo akka ibsa laataniif nama dhaggeeffata amma namni sun karaa sirrii qabatee haasaa yoo ta'e itti fufeta yoo karaa sirrii mini yaada kee wajjin qabatu ta'e immoo dhaabetta kanaaf natti tolee si dhukaasuu fedhe. Ishi tole anillee si dhukaasuu fedhe itti fufu. Na baay'ee waan natti tolu keessaa wanti jechaa jirtu hundi isaa irrattuu gaaffii tokko hin qabu miti waan isin jedhu hin qabu hundi isaa sirriidha. Okay, bareeda. Ati ortodoksiidha moo wanta kitaaba 66 amantaa miti? 66 naman 66. Okay, bareedaadha. Yesuus fayyisaa saba Israa'eliif waan irratti haasa'u jiru kana amma dhageessee jirta waan ta'eef fayyisaa saba Israa'eliif Waaqayyo isa kaasee jira. Kana irratti walii galtaati? Baay'ee walii gala. Okay. Yesuus Kiristoos
ergamaa waaqayyoon saba Israa'eliif ergames yaa macaafa Maatiyus 15:14 waaqayyoon maal jedhu dubbatanii warra akka hoolota afaan isaatiin dubbateeyyu warra akka hoolota karaarraa badanii fannife warra mana Israa'elii badeen barbaadu dhufe kanarratti walii galtaa sirriitti walii gala galatoon Yesuus Kiristoos ergamaa waaqayyoo ta'uu isaa walii galtaati deemantaa sirriitti walii gala. Okay, inni ilma namaadha akka ta'e sirriitti ilma walii gala. Maariyaamaadha bareeda. Allahu akbar maashaallah. Okay, ati amma kana xiqqisha cinaa tokkoon islaamummaa seentee jirta maaliif jennaani nuti ergamaa rabbii ta'uu isaadha walii gallaa musliimoonni ergamaa waaqayyoo ta'uu isaadha Yesuusii walii gallaa. Nutis inni ergamaa ta'uu isaa morminu ilma maaramii ta'uu isaa morminu nama ta'uu isaa morminu. Okay, galato. Ishi Yesuus Kiristoos ati amma yeroo ammaa kana Daani'el mutqaba Daani'el muutii qabadhu nataa saaraa dhageeffadhu. Daani'el mutqaba qaba mucaa kana gabbuu isaa yoo inni mutqabachuu baate maal ta'eesa? Okay. Ati amma Yesuus Kiristoos yeroo ammaa kanatti Yesuusiin maal jettee amantaa Daani'el? Yesuus nama dhugaa nama guutuu waaqayyo guutuu jedhe naman. Nama guutuu waaqayyo guutuu. Okay, nama guutuu waaqayyo guutuu hajoo macaafarra jira? Macaafarra directii nama guutuudha waaqayyo guutuudha kan jedhu jiru. Yesuus Kiristoos nama ta'uu isaa kan jedhu jira. Yesuus Kiristoos waaqayyo ta'uu isaa kan jedhu jira. Yesuus Kiristoos waaqayyo keenya isa guddicha akka ta'e akkasuma immoo isa jalqaba isa dur ture isa jalqaba turee fi isa deebi'ee dhufu isa jalqabaaf dhumaa akka ta'e inni waaqayyo keenya isa guddicha akka ta'e macaafa qulqulluurra jira. Okay. Yesuus nama guutuu waaqa guutuu kan jiru erga macaafarra jiran akkam jechuu dandeessareeti? Waaqayyummaa isaa kan natti agarsiisu waaqayyo ta'uu isaa namummaa isaa kan natti agarsiisu nama ta'uu isaadha. Kana jechuun nama ta'uu isaa kan hin beekuun nama ta'ee foon uffachuu isaadha. Waaqayyo ta'uu isaa akkamitti agarsiisa? Waaqayyo ta'uu isaa tokkoffaa maal jedhee ani Abrahaam ture ati eenyudha ani aanaa jedhe macaafa qulqulluu keessatti ani ana jechuu kan danda'u waaqayyo qofaadha. Eenyuyyuu ani ana jechuu hin danda'u. Lammaffaa immoo utuu Abrahaam durayyuu hin dhalatin durayyuu ani jiran ture jedhe dur kan jiru waaqayyo qofaadha. Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 6 gaafa dubbistu moo akkeedha. Ani isa jalqabaati ani isa dhumaati. Koy dura fixaat deemna tolee bakka takka fixaa deemna malee wal jalaa wanti jechuun barbaada jechuun walitti heddummaatti jechuu barbaade. Ani Abrahaam dura ture jechuun maal jechuudha Yesuus? Ani Abrahaam dura ture jechuun saadhaa maal jechuudha? Ani Abrahaam dura ture jechuun Abrahaam utuu hin uumamin durayyuu ani jira jechuun duruma isaa yoo Abrahaamiif ani waan hundumaa dura jira jechuudha. In simple bakka jecha salphaa ani waan hundumaa dura jira jechuudha. Abrahaam jechuun baay'ee ka'umsa Israa'elootaa jechuudha. Jalqabuma isaa Abrahaam jechuun salphaamatti Abrahaam jechuun yoon siif hime Abrahaam gaafina gaafatte Abrahaam jechuun ka'umsa Israa'el jalqabbii Israa'elootaa jechuudha. Ani jalqabbii Israa'elootaa durayyuu tureera jechuudha hiikisaa salphaatti. Galatoomii kanaafuu addaan faatu fakkeenyaaf amma addaan faa namoota hedduu isa dura ture. Fixeera. Abrahaam jechuun jalqabbii Israa'elootaadha jechuudha. Kana jechuun Abrahaam durayyuu tureera jechuun utuma Israa'el jechi jedhamu jalqabiin tureerani. Namni jalqaba addaan faadha. Ani addaan dura ture illee hin jenne. Ishii ani Abrahaam dura ture. Abrahaam dura maaliin ture inni? Namni jalqaba addaan. Namni jalqaba addaan. Garuu Israa'elli jalqaba addaan. Abrahaam dura maaliin Israa'elli jalqaba Abrahaam. Shirakkoo miti akkuma ati waliin adeemna. Abrahaam dura maaliin ture Yesuus? Okay. Sagalee. Abrahaam dura sagaleen ture jaa inni afaan isaatiin dubbate. Mul'ata Yohangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa akkas jedha. Laalala Abrahaam dura maaliin ture jaa siin jee ani waa'ee sagalee siin gaafanne sagalee ani Yesuus. Inni keessatti ani Abrahaam dura iyyuu tureera. Simpilii mati jechuun ni jedhe ani Abrahaam sagaleen Yesuusiif hin dubbatamu jee siin mormuu danda'an. An kasi gaafadhe Yesuus akkuma Abrahaam dura ture kanatti Abrahaam dura ture jee akkuma afaaniin dubbate kanatti Abrahaam dura waan tureen yaadaan ture moo pilaanii waaqayyo yaada waaqayyo keessa ture moo akkamatti Abrahaam dura ture jee maaliin ture Abrahaam dura Yesuus? Yesuus Kiristoos waaqayyummaadhaan ture simple bakka jecha salphaa. Ishi koi meera takkaffaa irratti dura kan jaamu waaqayyo qofaaf jettee ani mee macaafarraa bakka takka siyaa baasu bakka sannaa hiita. Asiraa jirta? Nasra namni macaafa nama sun sol sena maal jaasete yoo Daani'el macaafa biraa qabaatti naa baasi macaafa tokko. Ani qabadheen jiru.
Maalis ni baasa. Mee efisiyoon boqonnaa takka lakkoofsa 4 dhaadhaasine. Tokko. Dalawalle. Bakka lama jiraayyuu efisiyoon boqonnaa takka lakkoofsa 4 akkasuma waaqayyooni ozooniif biyya lafaa kan hin uumaminiin si beeka jee ozooniif biyya lafaa kan hin uumaminiin si beeka jee macaafa kakumuuf akkasitti. Anilleen akka macaafaatti duran uumame ani addaam duran jiraayyuu Daani'eel addaam dura jiraayyuu akka macaafaatti. Addaam dura jirra ozoo addaam hin uumamin nuti jirra ozoo biyyi lafaa hin uumamin nuti jirra jechuudha akka macaafaatti siyaa baasume maal jaaseeta ayyee kootos deebi Daani'eel kunoo baasamee jira maal jee inni uumamuu biyya lafaa dura iyyuu warra qulqullaa'an warra isa biratti mudaa hin qabne akka taanuuf mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa kiristoosiin fo'atamneera jedha. Ozoo biyyi lafaa hin uumamin duratti warra mudaa hin qabne duratti akka mudaa taanuu fi jaalalaan karaa kiristoosiin fo'atamneera jedha. Eenyu jechaa jira? Phaawulostu jechaa jira. Phaawulos uumamuu biyya lafaa hunduu jira. Jira. Nuti iyyuu jirra ture. Eessa jirra kan jedhu sitti muu barra. Phaawulos maal? Phaawulos uumamuu biyya lafaa dura maaliif jira? Okay, well. Siifani hundumti keenya ilmi namaa kamiyyuu jechuudha. Namni addunyaa kana irratti dhalate gaafan siin jedhu namoonni uumamuu Kiristoositti har'a amananiiran kamii Waaqayyo warri inni karaa Kiristoosiin har'a qulqulleesse hundi isaaniiyyuu jalqabuma isaa Waaqayyo Kiristoos keessatti fo'ateera. Kiristoos keessatti jechuudha. Akkas jedha macaafni keenya. Macaafarraan sitti maarama. Kutaama kana macaafarraa sitti agarsiisa argeeffata. Phaawulos qaamaan jedhamoo macaafarraa sitti maarama. Biyya lafaa hundi dura qaamaan jedhamoo filaanii Waaqayyo. No, yaada Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo, yaada Waaqayyoo Kiristoos keessa jira. Galatoomi, yaada Waaqayyoo keessa jira malee qaamaan wajjin jira yeroo san. No, qaamaan hin jiru ko Kiristoos keessa jira malee. Kiristoos keessa jira. Kiristoos keessa. Galatoomi. Yeroo sanitti qaamaan hin jiru. Yesuus Kiristoos Phaawulos kan dubbachaa jiru. Uumamuu biyya lafaa hunda dura Kiristoos biratti jaalalaan fo'atamee jira. Kanaaf Phaawulos qaamaan jira yeroo san jennaani lakki qaamaan hin jiru yaada Waaqayyoo keessa jira jechuudha. Galatoomi walii galatti. Kiristoos keessa jira. Kiristoos keessa jira. Macaafa lallabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 20 lakkoofsa 15 irratti Waaqayyoon akkana jechuudhaan dubbata. Wanni amma jiru hundinuu wooma dura jiru jaa. Wooma asii achi ture Waaqayyoon deebisee hin kaasa jaa. Wanni amma jiru biyya lafaarra jiru kun hundinuu Waaqayyoon ozooniif hin uumamin dura duruma jira jaa. Dur ture Waaqayyoon deebisee kaasa jaa. Atilleen anillee wanni biyya lafaarra jiru hundinuu dura turre miti ree akka macaafatti. Kanaafi anaaf yaada Waaqayyoo keessa qaama. Deebii hin darbin kutaa ammaarra deebii dubbisi. Okay. Maal jaasete macaafa lallabaa banadoo macaafa biraan qaba akkatti dubbatu jira. Wanni amma jiru nama tokko dubbisiisi. Wanni amma jiru hundinuu wooma dura ture. Wooma kanaan dura ture Waaqayyoon deebisee kaasa jaa. Isti dubbisiisi dubbistu. Nasira dubbisi. Ishi macaafa bira qabataan baasi Nasiraaf nu baasi macaafa. Ani baadeen jiru. Ishi qoy si baasisa. Nasiraa yoo jiraate nu baasi. Masuura jirti nama cinqoon gaarii miti ishiin hojiirra jirti na fakkaata beektaa? Okay. Ishi itti fufi bakka. Ani amma maal jaaseeta achirratti pilaanii Waaqayyoo keessa Waaqayyoon maal jee dubbata wanni amma jiru hundinuu wooma dura ture jaa wooma achi kanaan dura ture Waaqayyoon deebisee kaasa jaa macaafa lallabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti dubbisuu dandeessa. Kanaaf an kasi gaafachaa jiru amma Waaqayyoon nuti pilaanii Waaqayyoo keessa yaada Waaqayyoo keessa jira akkasuma Phaawulos illee yaada Waaqayyoo keessa jira malee yeroo san qaamaan jiraatee miti jaa nuufi Yesuus maaltu garagara godhedha ammaan. Well, baay'ee gaariidha. Yesuus Kiristoos wanta Waaqayyo qofaaf malu fudhate jechuun sababiin Yesuus Kiristoos fannifameef tokkichi ani Waaqayyo yookaan akka Waaqayyo waan of godheef ani Waaqayyo waan of hin jedheef. Yesuus Kiristoos Abrahaam dura ture jaa. Abrahaam dura ture dura maaliin ture sin jeesi gaafadhan itti fakkeenyaaf amma waa hunda kanaaf sin jechaara Waaqayyummaadhaan ture sin jechaara. Salphaa jechuun salphaan tokko si deebisara Waaqayyummaadhaan ture. Waaqayyummaan ture kajoo ragaa kan. Ani waaqummaan hin ture kajoo ragaa kan. Kunu
dhaggeeffadhu. Ani waaqayyoodha jechuu qaba. Jedheera moo dhabazii? Ani isa jalqabaadha jechuun ani isa xumuraadha jechuun alfaadha omeegaadha jechuun kun jecha waaqayyoo qofa malee. Dhaggeeffadhu. Ani Abrahaam dura ni akkuma amma fakkeenyaaf Phaayiloos uumamuu biyya lafaa hundi dura jira. Fakkeenyuma kana bara waluma fakkaatti bara dubbeen. Inni Phaayiloos qaamaan ture. Phaayiloos yaadaan ture. Inni akkamitti qaamaan turuu danda'e? Ishi Yesuus Kiristoos erga qaamaan ture waaqummaan ture. Phaawulos. Ani waaqummaan ture kajoora kana kan. Ishi tolee siilaadha. Phaawulos jechuudha. Phaawulos. Waa'ee Phaawulosiin fakkeenya fudhattee haasa'aa. Phaawulos ani isa jalqabaati isa dhumaati jedhee dubbateera. Akkasi gaafadhe. Phaawulos wajjin garaagarummaa isaanii qofa. Phaawulos wajjin maaltu gargar godheedha gaaffiin kee dhagaye. Gaaffii kee toraanis si deebisisa kana bukkee nangaa. Phaawulos wajjin maaltu gargar godhee kan jedhu dubbattee kaate. Abrahaam dura turu iddoo sanatti maal akka jedhe beektaa? Tokkoffaa akkas jedhe. Ani eenyudha? Ani anaa jedheen. Maqaa kanaan kan of waame eenyudha? Waaqayyo qofaadha. Ani ana jedhe kan of waame waaqayyo qofaadha. Dhaggeeffadhu isa qofa miti nuti Abrahaam dura osoo bunuma Phaayiloos bara uumamuu biyya lafaa hunda dura jirra yaa miti ma. Ani waaqayyoodha jechaatti barbaaddeeti. Yesuus Kiristoos. Ani waaqayyoodha jechaatti barbaaddeeti. Ani Abrahaam dura waaqayyummaadha. Jechaatti barbaadde moo hojiidhaan barbaadde? Jecha barbaadde moo hojiidhaan barbaadde? Yaaddeetaa waan tokko sitti himu. Akkuma ani Abrahaam dura ture jee ibsatti. Waan tokko sitti himu. Jecha falmii qofa malee jecha dhugaa hubachuu miti. Dhaga'i. Ati nama barateedha maal jedhu. Abrahaam dura ture kajoon natti mul'isi Daani'el. Tole siifan. Ati amma falmii na barbaadde moo dhugaa beeku barbaadde yookaan immoo akka waan dhugaa kaasuu na barbaadde? Jecha erga jiraanne Abrahaam dura ture jechuun saadaala dhaggeeffadhu. Abrahaam dura ture jechuun Okan komentari isa bakka sana akkasitti hiika jechuudha. Abrahaam dura jechuudha. Qaamaan osoo taane pilaalii waaqayyoo keessa yaada waaqayyoo keessa ture jechuudha jee si ibsa jira macaafa. Siduukaasuuf natti tola. Siduukaasuuf natti tola. Itti fuuftaan dhagee takka yaada tokko irratti olii gal. Tole yaada tokko irratti olii gal. Tole isa bukan itti deebinee haasofne. Ati barumsa sadarkaa eessa geessetta? Itti deebinee haasofna. Barumsaan sadarkaa eessa geessetta? Barumsa biyya lafaadhaan. Maal gaafachuu barbaachisa si wajjaa soo jiru. Jechuun hojii haasa'uu fedhen kun ko sadarkaa keetti si hojii haasa'uu fedhen sadarkaa jechuun nama tokko haasa'uudhaaf ikkoo duukaa haasa'uudhaaf ikkoo sadarkaa barnoota nama sanaadhaan duukaa haasoftaan ala ol hin madaaltu. Ani fata ol madaaluudhaaf sadarkaa barnoota kee beekuu qabu. Yeela moo barumsa akaadaamii haasa'uu deemta jirtan? Barumsa gara wangeelaatti deebi'a. Garuu nama kana faana haasa'uudhaaf. Wangeelli haayiskool kolleejii yuunivarsiitii barachuu barbaachisaa moo macaafni? Namicha kana duukaa sadarkaa barumsaadhaan yoo naasee malee sadarkaa macaafadhaan duukaa haasa'uun hin qabadamne. Barumsa ati waa'ee wangeela haasa'uu deemta moo barnoota addunyaa haasa'uu deemta obboleessoo? Yoo akkas taate barattoonni Yesuusuu tokko barumsa. Abuu Mu'aaz macaafa keenya irraa maal dhabetta namni callisee haasaa nama gidduu galuudha akka nama gurra saree qabsamu godhee qabeeta. Na dhaggeeffadhu goobasi. Daawwit na namni haasaa nama lamaa gidduu galuudha akka nama gurra saree jam godhee qabeete. Kanaaf muutii godhadhu. Na dhagee goobasi kiyya. Muutii godhadhu. Gurbaa inni ijii namummaa. Wayi na gana buuse. Hin godhadhu. Hin godhadhu. Ana hojjaate. Okay barumsa yoo fe. Okay barumsa. Inni barumsa hin qabu hojii haasa'uu kaayyee. Inna soitu. Si hojii haasa'an jiru. Gurba akka saree maraatee ni jiin duran qarmatti maal ta'e gurbaan sagaluma kiyya dhagee. Maal saree maraatee? Ani Aliifan gale Aliin toora haasa'an. Ali jedhe Aliif hin jedhin. Na wajjin haasa. Okay hin haasa Aliin. Na wajjin haasa itti barumsa yoo feetes. Na wajjin haasa dirqii teetiin na wajjin haasa. Abumaas turii haasa'anii lama. Bu'uun danda'a. Maa iyyatu barumsa maaltu qaba barumsa inni jinaa jedhu kiristaanonni maal taatan akka saree maa iyyiti wanti maaluma jarri nus dhaggeeffachaa jirra atis jarra lamaaniif dhiisnee dhaggeeffachaa jirra miti waan anji sirreessu na dhaggeeffadhu kiyya nama dhaggeeffadhu inni haleluuyaa ameen waldaan jirtu uummatarra jirra maalumaa so barumsa afaan ingiliffaas hin beeytu barumsaan qaba jetti barumsa haasa'u jirra. Fayyaan qabdu barumsa maali barumsa akaadaamii yoo taate challenge wal goona wanti wangeela haasa'u jirra quraana haasa'u jirra yoo barumsa akaadaamii barattoota Yesuus tokko high school qareewwan fiddu haaluma haasa'u utuu dubbannu barnoota yoo ta'e waa'ee barnootaan gosa. By the way, you don't even know nothing. What are you talking about?
kana wangeela beeku. Waa'ee barumsa amma waan haasa'u barbaadu asiin isin dhaggeeffadha. Barumsa wangeela haasa'u deemta moo barumsa akadaamii haasa'u deemta? Then we talk me and you. That's it. Na dhaggeeffadhu sitti dookterii faana yeroo naasa'uu fi barataa haayiskuulii faana yeroo naasa'u toora haasaa namicha sanaa beekuu na barbaachisa. Mikinaatum alii faana haasa'uudhaa fi loojikii fayyadamuun hin barbaachisu. Kana jechuun sababoota qabatamoo ta'an. Daawit, are we talking barumsa ammayyaa haasa'u deemna moo barumsa wangeela haasa'u deemna? Barumsa waa'ee wangeelaa nu odeessaa waa'ee wangeelaa si duukaa odeessuudhaaf garuu sadarkaa barumsa keedhaatti sirraasa ati kun barumsa qabda malee beekumsa hafuura qabdamin. Gurba waan siin jedhe amma waan wangeelaa haasa'u namoo barumsa addunyaa high school fi college university haasa'u jirra. Waa'ee wangeelaa haasa'u jirra. Then let's talk waan wangeelaa haasa'u na bakka. Ati waa'ee wangeelaa na duukaa haasa'uudhaaf barumsa wangeelaa si gaafate waa'ee beekumsa sanaa si gaafatamu moo hafuuraan guutamtee waa'ee wangeelaa na duukaa haasa'u si gaafatame? Gurba waan siin jedhe baayibila wangeela haasa'u jirra moo barumsa high school fi elementary fi kindergarten haasa'u jirra? Waa'ee wangeelaa haasa'u jirra. Okay, let's talk baayibila wangeela haasa'u na as deebi wangeela beeyta mun beeytu baratte mun baranne wangeela. Wangeelni baradhe. Then okay, anis baradhe wangeela ni haasa'u no jaasawi. Continue. Okay. Ali Ransradisa. Yesus waaqeetti amanta? Eeyyee waaqayyo. Boqonnuma takka Yesus ofii isaati dhaggeeffadhu. Waaqayyo abbaan kakuu moofaa keessattis ana malee he talk by himself ofirraa haasa'u ofii waaqummaa isaa waaqayyo abbaan himate ana malee waaqayyo hin jiru anaan lafa kana diriirse anaa si suphe ana jedha bakkuma takka Macaafa Maatiyos iska wartee wangeela gartee Maatiyos irraa eegalee hanqa mul'ata Yohaanisitti bakkuma takka Yesuus Kiristoos ani waaqa keessan jedheen boqonnuma takka keewwata kallattiidhaa qaal baqaal kanni bakka asirraa cufadhe. Okay. Anis jecha tokkitti si gaafadha. Tole. Siin deebisaa anis jecha tokko. Gurba jecha si gaafadhe miti Daawit. Sababii Israa'eloonni Yesuus Kiristoositti du'a farachiisanii ajjeesaniif qofitti ani du'a siin hin jenne. Waan si gaafadhe Yesuus ani waaqaa miti. Gaaffii kana si deebisuudhaaf gaaffii kana naa deebisuu Daawito gaafiin hin deebisan kun barumsa ammayyaatu nama barate natti hin fakkaatu gaafiin hin deebisan waan siin jedhe ani wangeela keetirraa Yesuus waaqaa miti ilma namaati waa takka gochuu hin danda'u ani ergamaadha abbaan na caaloo ani waa takka gochuu hin danda'u jedha Yesuusi ati wangeela keetirraa siitu Yesuus waaqa jedhee ilaarra maatiin teetiifaatis kiristaanonni addunyaa waaqessanii bakkuma takka kakuu moofarraa taatu kakuu haarawwarraa taatu Yesuus biyya lafaatitti guyyaa ergamerraa hanqa gara waaqaatti tol fuudhametti ani waaqa keessanii ani waaqa takka waaqayyoodha kan jedhu baasi ni fudhanna kana booda hin lallabnu islaamni. That's it. Okay. Not again. Jechi masalbaadha kun amma kanayyuu naasosiin gaafata bazii jechi ani jalqabaa ani isa jalqabaati ani isa dhumaadha bakka kana caala ani isa dur ture isa jiraachaa jirudha isa bara baraan jiraatudha kana caala waaqayyo maayisuuf jecha biraa maal barbaachisa afaan oromoon beektaa miti barumsa ammayyaa deemne barumsa hanqan baratte barumsa ammayyaa anas si gaafata ali maal gaafataa miti barumsa hanqan baratte kutaa torba kan jira maa jetta torba kamali kabiyya lafa barumsa ammayyaa kutaa torba kan jira okay nama kutaa saddeeti nama kutaa torba saddeeti barbaada bu'i bakkaati bu'i atakka wajjin fitinaa kana bilaash waan yaatu kijibduu waan kijibaa hin dandeenyu in kijibin kan jedhu caafamee jira peenteen akkana kijibdu dhuftee ilaala ani macaafa si dubbisiisee baay'ee kutaa macaafa Dem waan kutaa saddeetii dubbisi barbaade mul'ata boqonnaa tokko dhagge dubbisi at least namni college qaree haa dhufu dem ana kanu sirraa boy kiristaanonni fayyaa qabdan kootaa jiran Ali jettu Ustaz Abu Muaz nagaa jirtu nagaa akkam isin fayyuma hojiin bara
fayyaa. Baga fayyaanaa qabatta. Gaaffii isin gaafadhu moo gaaffii na gaafattu ture? Maal jettan sagaleen keessan hin kukkuta. Yesuus waaqa jettanii amantanii jedhe. Hin kukkuta. Adii dhaga'ama. Sagalee keessan. Networkii kiyyaan se'aa. Bakka illee hin dhaga'amu. Sagalee laanti rastaazana jirtu. Yesuus waaqa jennee ni amannaa, nama jennees ni amannaa. Okay, waaqni nama moo waaqni waaquma? Waaqni waaquma, namnis namuma. Okay, waaqni ati waaqa waaqessita moo namaa fi waaqa waaqessita? Kiristoos Yesuus qofaadha kanan waaqessu, namummaa isaas waaqummaa isaas malee namaaf waaqa maaliin waaqessa ree? Kiristoos Yesuus garuu namummaa isaas waaqummaa isaas na waaqessa.